Dhalatee guddachuun dulloomees jaaree du'uun adeemsa dhalli namaa hundi jireenya argee jiraates addunyaarraa du'aan hanga godaanutti arguudha. Kanaanis dhalli namaa gariin akkuma garaa haadha isaa keessaa ba'een umurii gabaabaa yoo jiraatu kaan ammoo umurii dheeraa wayita jiraatutu mul'ata. Kun immoo bara quufi jedhee ganama maatii fi waaqni waan eebbise fakkaata. Ilmaan isaas argee gammachuu waliin qooddata. Magaalaa Adaamaarraa kiiloomeetira 200 ol fagaannee godina Arsii magaalaa Dodolaatti argamna. Amma saatiin barii keessaa saatii 12dha. Waa malee miti kaanutis ganamaan kan kaane aanaa Nansaboo keessa waan raajii tokkotu jira jechuu dhageenye imala keenya garasitti eegalle. Warramana jirtu nu jedhama maqaan keessanii jedhan jaarso abbaa daaluu eenyu jaarso ilkaan guutuu kan qaban maanguddoo waggaa 180 umuriin jaaran obbo Abbaa Daaluu Jaarsoo godina Arsii aanaa Nansaboo jiraatu. Umurii fi fayyaa rabbitu namaa kenna akkuma jedhamu Abbaan Daaluu maanguddoo gurri isaanii haalaan dhaga'u akaayis ta'e lafee qorquufillee ilkaan isaanii tokkollee hin buqqeen jira. Amma iji sin argiti? Abbaan Daaluu abbaa ijoollee 65 akaakayyuu akaakilee fi abaabilee dabalatee maatii 500 horataniiru. Ijoolleen isaanis kun dhugaadha jedhu. Umurii isaa waggaa 100 waggaa 80. Ilmi ilma isaa ammoo walitti nama 500 ilma isaatiin. Nama 500. Ilmi ilmaa jechuudha. Ilmi ilma isaa horaa ilma isaa. Horaan isaa kan talaallee kan ilmaallee walitti nama 500. Gisee jaanoo keessa dhaladhuani. Jaarsa abbaa keenyaa kana jaarsa arrii nama guddaan jiru arge anillee jaanoo irraa ka'ee dargii keessa aga kutaa 3 barumsan baradhe. Abbaan Daaluu wayita ammaa kanas dullumaaf harka hin kennuun wallaansoo wal qabaa waan jiran fakkaatu. Obbo Tafuu Abbaa Daaluu ilma Abbaa Daaluu 5ffaa irratti dhalatan waggaa 80 ol ta'uu himatu. Faallaa abbaa isaanii garuu ilkaan 32 keessaa 10 qofatu naaf hafe jedhu. Ilkaan keessan bareedaa jedhan. Kaisaa oliitu jira hantamni. Hakka. Ilkaan 9tu jira. 9 qofa? Fudhan. Isaan kun ka ilmaan Abbaa Daaluu keessaa ilmaan 5ffaa irratti dhalatanidha. Ilkaan 10 malee qabanii wal dorgommii alkaayii nyaachuu irrattidha kan isaan argamanii akkuma isin ilaalaa jirtan ka Abbaa Daaluutu irra caalaa nyaatee jechuudha. Miti. Ilmi Abbaa Daaluu hangafti immoo abbaa isaanii caalaa dulloomanii turturuun adeemuu dadhabanii mana abbaa isaaniitti argamu akka hanqatan obboloota isaanii irraa odeeffanne. Bul'aa kasaabatee hajaa bayeeru ilkaan keessaa bu'ee hajaa bayee rorruqe. Ilmi Abbaa Daaluu gara kuteen obbo Keerroon umurii isaanii 54 immoo abbaa ijoollee 10ti akaakayyus arganiiru. Addi Daadhii Dallanuu haadha warraa Abbaa Daaluu lammaffaati. Jireenya dargaggummaa mi'aa waliin dhandhamaniiru. Lubbuun turuu abbaa warraa isaaniif rabbiin galateeffatu. Ima gammanna gammachumaan ammallee achimaan nu gahii waaqa kadhanna. Mee jaalala qabdan ibsaa fi mee? Yakkidam. Eeshi umurii dheeraa hawaa fi asii waa gaafatanii. Barsiisaa mana barumsaa ifa boruu bultii addaa sadarkaa lammaffaa Dodolaa Ifaa Leencoo seenaa Abbaa Daaluu akka odeeffannuuf daandii nu qajeelche. Bara Minilik bulchaa ture farda leenjisaa akka turan odeeffadhe jedha. An Abbaan Daaluu waggaa 40 cidha gadaa godhata mana kanatti. Cidha gadaa yoo godhatu daa'ima waan tokkoon uffanne mana kana dhufee mana kanatti nyaata nyaadhu inni jaarsuma gatii kanaati akkanuma ta'a. Kanaaf erga baradhee deemes biyya kamittuuyyuu jaarsi kun naannoo bara mootummaa Minilik keessa nama farda leenjisa. Seenaa isaas haalli yeroo sana jiru barreeffamee lafa kan qabataman haa jiraatu malee ka'umsa seenaa irraa nama akkasii turanii nama qabsoo Oromoo keessattis yeroo dargii tiif aarsaa guddaa kafalaa turan waan ta'eef nama seenaa gaarii qabudha. Kanaaf jaarsa akkanaa kana naannoo aanaa Kokkosaa fi aanaa Nansaboo keessattis namoota umrii dheeraa qaban yoo gaafannu gonkumaayyuu namni isaaniin gitu hin jiru. Amma wanti jaarsa kan adda taasisu akkuma godina Arsii lixaa aanaa Dodolaa hamma aanaa Kokkosaa hamma Nansaboo yoo gaafannu
namni amma isaan beeku kamiinuyyuu lafarraa dhumee jira isaan qofatu yeroo ammaa lafa ta'a obboleeyyan isaanii yoo fudhanne gara nama 10 wayiti hunduu dhumaniiranii kophaa isaanii qofa isaan jiru fi maatii isaanii kana waliin waaqayyo umrii dheeresse hedduu kana jira. Saayituu haa dadhabdu haa caccabdu warri loowwaanyitu. Maanguddoon waggaa 180 bara quufan abbaan daaluu kanneen galmee dinqisiisoo irratti hojjetaniin utuu mil'atamanii maqaan isaanii galmee kanarratti katabama ture. Bilaateteettani hoo bilaasan qaamnee namni keessani hoo namni keessani hoo gaafa abbaan niyyate dhiiratu oofa makiinaa cimgate